السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تكينا سجنتان كين ما يمس اتفوق جرا. السلام عليكم. أكمل يتوه دعوة تكينا دچاني دفني ماجي عبدي أما مه تكا عبدي أرجرا أفلانكم كان كيتي مثل كنا برات يندور أرسنا جرا ديفا منو راتي يجانوهي دمي عبدي أم هني رت جالتي رتا تولشي أك كيسن هير كار أكلال إجافي متى ولتي رمو قتي أيوة أكو ما إيماني فايد سنتي ini dosa jar. Udah hidup mami. David. Getem kok di dia? أنا تومو في اللي نايد ما أعرف. أتي ديو تنج أبدي في إيماني ولا تشتى؟ أجيفي. لا كم في ولا لوني أنا سبب تاني. أيوة. أنا ولي لوجيس نلا. كلا سيرو ما تكار وان نما كانون دولي كيف؟ أجينا أكنا سيره سرپرایز کو چودے ما سرپرایز إنس کو لے مالي إجا سيره كنا هر كامل له سيرو دے ما وما تسجر كانوا قوتو سيتم سيسو دے لا كني كنا نقول اللي مبيك دباني بس. أي أبدي أجيم بيتنا يا مالسا. وما في. نمر ألاني تروفين أجيسا. لا أبدا وما في أي يقولي. أيوة. وسوق أبي يجلاباس يا كنا نقول مبيك. نقطو. دوغان نقول. أنا فهم يوم تمام إجمال سيرم تمام تمام بجرتهم. أنا قالوا ده دوغان. ولا بدو كلا سلوك ده هجي. ولا بتي أسيس سلفان ده. ولا بي. لا بدو ما كوري ده سي. نهي ده يوال كاره. أسيك. أصلا بدو. خلاص بني جرّا بني كاميرا أسيك أس دبي غراچ دبي خاص كني نادي خاص يو هيك يو أبدي نشكر كده هركة يا في أشكر كده مش أوديم تسلالي هركة يا في ماليسا مال أوه congratulations subscribe كم أدي بقول تاجر تيوتيوب برا تربطه إيه سبيده تربطة متى تيمتي كيراب رتري subscribe كم أدي بفيديو كناف أيوة كنافو على كنان congratulations حجي surprise يقول كتي حجي سيقول تقول شيء رونغ أما بقول ما أقول لك عليه ما سيرونغ كتو بيدا أنا كذا أقول له ولا سيلا كنافو أوردر تاب دعوة تكينا على كنان تقول شيء كارته جروا دونغاتو إيش دونغاتو ديس ما والله أكاسي أبولت تنا أبدي سرپرایز قوته قالتو مي أدلة مالين أجير ما تبدو بدي أبولت تنا تن أبدي سرپرایز قوته قالتو جاني ما حجي مو أبدي
Hajji moo Bada abdii? hajji moo nama biraati? Hajji lee keessa jiru. Yeroo dura illee natti taphattee yeroo lama. Eewa. Amma immoo Amma suuraa akkana tolchee si taphadhaa Laa dhugaadha. amma dhugaadha argaa jira. Garuu nama sapiraayis nu godhe naa himu qabda. Waa hundaafuu awwaardii kan keessa jira. Awwaardiin akka biyya ni erga jedhee ture yaasu. Erge jedhee ture booda birratti ammoo ijoolleen akkana taate maal taate naan jedhee ture. Ergee maasitti menni anatu beekaa jedhiin jedheen malee awwaardii kan kee akka Ergameeraa naan jedhee. awwaardiin kee Jarattiin deemte karaa irraa dachaa ta'e maal naan jedhe booda jarri hin deemne maal taate akkana naan taate qofa tamam naan jedhe. laa inni akkasi siyaasuun sunu Gaafa ichi duraan afaan lama naan dubbate gaafa duraa si ergamee jira karaa irraa jira adda boru si bira gahaa naan jedhe. hundaaf hordoftoota daawwattoota keenya sagantaan keenya kufee maaliif fufee jechuudha amma dhugaa abdii himuu deemna hagamma itti taphataa turre dhugaan amma abdii himnu sarpiraayizii kana eenyu godhe obboleessaati obboleessallee akkami sarpiraayiza goote yookiin jetti taate awwaardii abdii akkuma viidiyoo duraatti irra isinitti himee ture namni hundi warra as jirtan illee dhaga'een jiraatan awwaardiin abdii eessa ture baadiyyaa ganda isaanii keessa ture mana citaa keessa sanu mana citaa keessatti aarri itti aaree gurraachita jira. Hin badu mana citaatti hin tolamate. Hin tolalle garuu ittiin qabbana. Kanaafuu achi keessa ture abdii maan finneennaan hin fiduu jedhe kanaafuu dirqitti osoo abdiin hin beekin ammaatii isaatii wajji dubbadhee anaa fichisiisee finfinnee yaasuu birraa bira ga'e yaasuu illee hagalatoomu garuu sitti illee aaree jira keessan abdiin awwaardii kan keessi ergee itti hime ani ittiin argina haasna bira ga'u jedhee hime beek. Yaasuun eegasii deebisee wanni deebi'e jedheen hana jedhiin jedheen. Si galee Laa malee awwaardii kan kee kennamee jallisee jira naan jedhe. kanaafuu Akkasisaa dagatamee naan Eewa. jedhe. akkasii maatii keetillee walii maradheetiniin tokkoffaa immoo maatii kee ka Ameerikaa jirullee atuu ni beekta. Isillee naa galatamtu birrii isillee ergitee mallaqa ergitee yeroo awwaardii isaa san fiddee fi sarpiraayiza gootu mallaqa kiyyaan haflaa godhiif naan jette moomin an galatamu jedhin moomin an maqaa isillee ta'uu baatu atuu ni beekta moomin hin akka taatu. Daa'imaa tufa. Eewa. Naa galatoomfadhaan yoo. Ameerikaa jirti. Akkasii isii walii marannee isii mallaqanii argitee sarpiraayiz godhiif naan jette kana qofaa miti meeshaa hedduu bitamee jira akkasii ammallee waa hedduu bitee birrii isii ergite qofallee son ta'e birriillee hanqattee akkasitti birriillee itti dabale eessaa itti dabale kan jettan taate ammallee obboleetti henna qaaliif jaalatamtu biyya arabaa keessa jirtu tasuudii keessa jirtu kadiijaan birrii abdii isii ergeetteen tilmaamaa turtee abdiin hin barbaadu maali jedheetiniin akkaawuntii maali jedhee akkasitti nin taphatti se'eetiniin isin birrii argite birrii isillee fuudhee dabaleetiniin sarpiraayiz godhe waa hedduun bite kana qofa miti waan birallee manallee ni jira viidiyoo itti irra isin mul'isa jechuudha akkasii sarpiraayiz godhe jirra mucayyoo sanillee as nuu fide eegasii mucayyoo san baneetiniin fuula irraa banee dhungate kee kan umura jechuudha haala kanaan abdii sarpiraayiz godhanii jiran isaan hunduu galatoomu bakka takka galatoomu jedhani as nuu fidi awwaardii abdiin urga fudhatee waggaa takka moo lamaa caalee jira baadiyyaa keessa taa'aa ture siifinnee jira bagga gammadde kuno bani ol bani eessadha eessadha bani kan bani hajji wayyi jiratte qorqorroo wayitti godha keessa Ajiin hin godhu leen jedhamu. Mee baas kan. Baas amina gargar. Harka dhaafi. Waa'ee kanaa ibsuun hin barbaachisu akkuma kanaan duratti yeroo hedduu awwaardii fuunee jirra. Kuni sartifikeetii jechuudha shahaadaa Ameerikarraa eenyu biyya googiliin kennuuf jechuudha warri yuutuubii kennuuf jechuudha. Sartifikeetii isaas jechuudha waan dalagaa cimtee as geette jedhee abbaan sharikaa yuutuub irratti farramtee ergiteef xalayaa isii jechuudha sartifikeetii shahaadaadha kana tolchiteetiin kaayatte jechuudha. Ilaala mana citaa keessa ture isin hin jenne dura gugurraachate. Akkasii awwaardiin zuum godhi. Yaayaa hoop as ga'ee jira. Kanaaf awwaardii biyyarraa fichisnee fi obboleetti firri isaa ta Ameerikaa jirtullee sarpiraayizii godhi jettee birriin ergite ta Suudii jirtullee akkasumatti kadijjan birriin isillee keessa jira sarpiraayizii kana keessa. Kanaafuu abdii carraa kennaaf inni haasa'u hunda haa galateeffatu awwaardii kanallee immoo sababbiin itti argamuu danda'eef sababbii hordoftootaati hordoftootallee haa galateeffatu. Duraan dursa rabbii dacheef samii uumee jabeessee osoo wanti hundi nuun tolin jechaadha jabaannee jechaadha rakkina keessatti gammachuu keessatti quufa keessatti dheebuu keessatti
dalannee iddoo kana akka geennu nu godhe jechaadha. Waa hundi nuu tolee qofa osoo hin taane osoo nuun tolin illee jaalatamnee qofa osoo hin ta'in jibbamnee illee arrabsamnee illee jechaadha. Waa hunda dandeenyee iddoo kana nu geesse rabbiin galatoomfadha jechaadha. Jalqaba irratti guddaa galatoomii jedha jechaadha. Galata rabbii alhamdulillah jedha. Ittaansee warra jalqaba gaafa an bismillah jedhee yuutuuba kiyya kana banadhu jechaadha. Iimeela naa banuurraa jalqabee na gargaaraa turan. Tokkoffaa namni iimeela kana naafan dagatamuu hin qabu, kabaja guddaa qaba. Abdul Gani ittaansee akka yuutuuba irratti dalaguuf namni waa hunda naa sirreesse Sa'idoodha. Naa galatoomfadha Abdul Ganiif Sa'idoodha. Akkasitti galatoomaa jedhaanii erga kana jedhee ka'ee booda namoonni na cinaa jiran hedduu jiranii yeroo jalqabaatiif jechaadha. Isaan keessaa tokkoffaa Abdul Ganiif Sa'idoodha. Ittaansee ammoo United Oro Dawud Afrikaa irraa United Oromiyaa Dawud Afrikaa United Oromiyaa Dawud Afrikaa irraa Oromoo jechaadha. Yuutuubara Oromooti. Dawud Afrikaa jira baay'ee illee waliin beennu yeroo san viidiyoo kiyya fuudhee sheer naa godhee osoo nallee hin beekin jechaadha. Kanaaf baay'ee naa galatoomfadhaanii turullee hin daganne waggaa dheeraan booda illee isa yaadadhee jira. Naa galatoomfadhaanii isiniin jedha. Ittaansuudhaan obsaan teeknoonillee na gargaaree jira sheer godhuudhaan jechaadha. Obsaa teeknoollee kan wannu barsiise Sa'idoodha. Karaa Sa'idootii wannu baranne. Kanaaf obsaa teeknoollee naa galatoomfadhaanii isiniin jedha. Ittaansuun warroota yeroo san jalqaba irraa bismillah na wajjin dalagaa turan Saamiyaa Firaayiliin bifa addaatiin naa galatoomfadhaa isiniin jedha. Saamiyaa, Raayil, Sa'idoo, Sumayyaa namoota hedduutu jira jechaadha. Isaan kunniin warra akkaan jajjabaadhee yeroo duraatiif jechaadha. Yeroo bismillah jedhee osoo mallaqa irraa argachuu iyyuu na eegaliin yuutuuba kiyya na gargaaraa turanii isaan ammallee irra deebi'uudhaan galatoomfadhaa. Isaan qofaaf miti namoota hedduu na galatoomfadhaani. Akkasitti jechaadha. Isaan qofa osoo hin taane kabajamtootaaf hordoftoota keenya namoonni hedduutu jira. Warroonni yaadaan na deeggaraa turan jechaadha. Warroota hedduu jira. Hunda keessan galatoomaa jedha. Hamma ammaallee na waliin kan jiran hedduu akkuma argaa jirtan Imaaris achi duuba dhokatee jira. Sa'idoon hin jira. Ibsaan hin jira. Baariin jira. Namoota hedduu maqaa dha'uu hin danda'u akka Abdul Naasir, Kaamila, Faa'iza. Namoota hedduu yaanii maqaa dha'uu hin danda'u. Namoota as jiraniif ka as hin jirrellee ka akka Marruus Shaaw, Ummu Kaanus, Ummu Afnaan warroota biyya galan guutuu isaanii jechaadha. Warra as jiraniif ka as hin jirrellee ka biyya kana jiraniif ka biyya kana illee hin jirre warri na cinaa dhaabataa turtan ka akka Waankoo hundi keessan jechaadha. Galatoomaa jedhaanii isinillee naa galatoomfadha. Ittaan sun ammoo of galatoomfadhaa ofii familee kennaame. Akkasii hordoftoota daawwattoota kennaa haasaa booda itti fuftaa. Haasaa booda itti fufnaa. Akkasii yeroo kee kamurru ganaa haasaa waa hedduu haasofnaa. Uummata illee yaada isaaniitii fi isaanillee immoo bagga gammade kan jedhanillee ganaa itti fufnaa. Sagantaan keenya amma akkana fakkaataa hanga xumuraatitti sagantaan dhumannee nu wajjin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.